Keessatti daqiiqaaleen argitaa garuma keessa. Inni sobee dhiisee. Mee maakii tiyya takkaanaa kenni haadha tiyya wayiin gaafatuu fedha. Maakii na'uuf ol jira feeti. Galatoom tokkoffaa baazarii mana keenya galchuuf galatoom ulfaadhu wayya. Tokkoffaa maakii galatoomi uummata kee dhageettee dhuftee asee tana waan kana godhuuf ulfaadhu wayya. Bagateen na taate. Galata siin mala. Lammaffaa abaazarii atillee asee tanatti nu dhageettee nu kabajjee dubartiin haadha siinqee malkaati silqee golaati sabbata nutti hidhattuu hin dandeetti nutti hiikkattuu hin dandeettattanii mirgasiitu jabeettanii dhufuu keessaniif galatooma. Lammaffaa ammoo wanna dhamma dubbadhu afaanin nan qabdu. Sulxaaniin waa jechuu barbaada. Dhageeffadhu lafee kiyya deebillee akka naa deebistuun barbaadu. Tokkoffaa dhiirri gamna ta'e. Akka aarii nama gooteen ta'an. Ergamaan Rabbii wanni isaan addunyaa tanarratti akkana jaalataniif gamnummaa fi akhlaaqan sallallahu alaihi wasallam. Wanni ati reefu jette sun maraaqa ta'a. Haati manaa kiyyaa jettee akkanatti isii dubbatuun suni yooma si aarsitellee an hadhan dhufu aariin na jiraa waatu afaanii na baha jettee liqimsuu qabda malee intalli tun ilmoo tokko dhalte booda hiret isii eeggata intala lafaa dhuftu nafaa cuftu haadhan qabdu abbaan qabdu sittuu irkattee waluu ta'uu baattanii gargar deemtanii filaa eebii isii maraa hin haasoftu osoo jannata keessa dhuubanii baasanii hin barbaadu jechuun sirrii miti. Dhagaye. Lammaffaa ammoo tuyyuu intala tana masruufa isii 3,500 erga ka jettu 5,000 saamunaan tokkichuu hadda 2,000 maaliin bittee maaliin waa guuti sanillee qabadhu achitti. Tabiraati immoo dhageeffadha. Dubartii wata dhuftee waa isinitti himattu. Mana dubartii yoo taate amma reefu dubbiintu mana asliitii kaati funyaan qabdanii dhufta fuuldura irraa isin fida. Harka micciirtanii fiddan dubartii kabajaa nu haadha teessanii nu dhageeffadha nu haadha teessan isin eebbisnu isinii ta'a isin abaarru isin irraa ta'u intalatee na galatoomi maakii ulfaadhu wayyan nu dhageettee rabbisii haadha ga'u dhugaa rabbisii hima dubbii sirriin gooni sirrii deebifadha garuu ka sulxaan tana amma nama miidiyaarraa wal fuudhaafi obboleessa kiyya dubbiin ati haga reefuu dubbatte jalaa haga gubbaa alqaxa'uuna wal qaxa'aati. Osoo haqaa qabaatte hin hambifatta, hin dhoobsite, hin dhuyda gadi. Dhiirummaan yoomiif sultaan, yoomiif dhiirummaan keessan isin. Maa akka isinii dhufteen dubbii dubbattan. Waa itti dhuga ergamaan Rabbi yoo dubbiin isinitti hammaatteedhan hudu'adhaa salaataa jedhan malee eebii niitii teessanii himaan jedhan. Dhiirti eebii dubartii hin himtu. Nassi miidhee, nassi cabsee, nassi cabse, nassi balleesse taan Rabbiin gahattee dhiiste Rabbii biraa haqa guddoo qabda. Yoo haqa isii cabsite wallaahi hireen hin baatuuf sultaan dhagaye. Yoo itti dabde sultaan hireen hin baatuuf garuu intala dubartii ta ilmoota akka qofa dhalte. Jecha kana isiin jechuun cabalama isii cabsitee ilmooteetillee 5,000 hin gahu jechi kunillee buula barbaaddi jaarsummaa haadha siin keessatti qabanne jecha jette tanaafuu ganaa sitti yaana siin jedhaan. Baay'ee galatoomi haadha siinqee ulfaadhu tokkoffaa ani nuun dubbanne gurbaa garaan maa kana gaa jennaan kan irraa akkasa gartee jette Oromooni ABC takka lafaan kaafne. Wanni ani irratti xiyyeeffadhe irra guddaan ibaadaadha. Namni ibaadaa hin qabne ani kaayyoo qaba karoora qaba rabbiif jecha jiraadha aga danda'ummaa sakamaa abbaan fedhe waan fedhe jedhee isaaf rabbitu walitti dhaqa. Ani bor ilmootiyya amaanaa isitti kennadhee deema ilmaan kiyya. Yoo ilmaan kiyya qajeelte diin irratti naan guddifne. Yoo karaa ani deemu karaa rabbiitiif rasuulaan deemu. Yoo ibaadaa rabbiin salaanne. Yoo quraana rabbiin qaraane yoo kaayyoon qabaanne anaa ishil faayida jiraachuu akka horii jiraadhee osoo hin taane akka nama rabbiin isaa waan uumeef ajajamutti jiraachuu barbaada. Kana ABC takkitti iyyuu lafaan kaafne waan ani hambifadhe osoo isinitti hime bor namni waliin hin jiraatu. Isii miti hedduun nama madaa akkasiin qaba. Garuu san mara cufee waa mara awwaalee rakkoon kiyya kana waan ta'eef waan nagaafatan qofa deebise malee ani takka waan ABC inuun dubbanneeyyuu inuun xuuyneeyyuu walii galatti mallaqni ka jettan ani isiin haadha manaa kiyyaa miti daa'imatiyya qarshiin 5,000 guddaadha duritti yoo ammatti homaa bu'aa dhaabbataadha waan ta'e 5,000 yoo fedhe 10,000 illee ergeefii jira riisitti isin erguu danda'a jechuudha.
yoo barbaadan sanii ol illee godhaaf ammas mallaqni rakkoo miti yoo feeti daa'ima sanii illee natti hakin homaan irraa hin qabdu kalaas maan irraa barbaadde maal himatteemi kalaas maan na gooti maali wanni si miidiyaa irra fide kalee gaafa ufajjeefti akka ufin ajjeefne abbatti fide arra feetu faafanniiftu abbaa bira jira obbolee abbaan qabdu hin jenne ati abbaa qabriitu eenyu abbaan qabdu jedhe haadhan qabdu jedhe malee dhageeffadhu yaa sultaan dhageeffadhu yaa obboleessa kiyya maaltu jira siide tasgabbaay wallaahi tasgabbaay ifirra dubbatu jirta tasgabbaay Miciyyoon tuni ji'a lama ulfa ji'a lamaatiin warra isirra keessa jechuudha. Achirraan sin barsiisee ittiin dhuguma miciyyoon tun salaata hin salaattu ati amma rakkoon ati himtu salaataaf ibaadaadhaa itti waan dhugaati kun micoon tun salaatallee yoo kan hin salaanne ta'e micoo tanaaf isiin amma kana ni manne jechuudha. Haadha manaa ta'e tanaan ati salaata hin salaattu ibaadaa hin qabdu nan dhageessu waan ta'eef sinii haa. Osoo jetteen micoon tun ni himatti ture jechuudha. Ilmoo baatii lamaatiin warra isirra geeste aanqa isiin baatii sagal guutuu rakkattee ciniinfattee deessee ilmoo waggaa takkatti dheeyxee ilmoo isii sanillee hin laalle jechuudha. Kun shariyaa amantii musliimaa keessatti amantii akkanaa keessa amantuma keessaa hin jira uummata keenya kun. Rabbii sodaadhaatiin ni jira mee dubbadhaa. Maaki taa'e nana asoosiisini taa'e. Nana asoosiisini miti obboleessa kiyya. Dirqama akka seeraatti Sultaan dubartii irraa dachee dhiyaatoo maraan fuuni maraan fuuni sultaan dachee dhibirraa. Fuudhee daa'ima maatii biraan gahee. Sultaanii keenya dhagaye amma nuti laa kabajaan dubbisna sii galee maaliif jennaani waan fedhellee ta'u isin jidduu ilmoo takkaatu jira. Ilmoo qabdan. Ilmoon sunillee karaa nagayaatti akka guddattu godhuu qabda. Isiin hin salaattu jettee hiiteemi ilmoon tantee sun karaa ibaadatti akka dhugumaati salaataaf yoo hiitee ta'e ilmoon tanteetunis boru salaata irratti hin guddattu akka salaata irra guddattuuf bira dhaabbattee gizee ciniinfattu maddii dhaabbachuun sirra jiraatamoo sirra hin jiraatu sultaan. Galatoom ilmoon tunuu akka itti dhufte anan beeka rabbitu baase rabbi garaa isii keessaa baase malee waan hin godhamin hin jiru taa'imaa kii lakkii taa'e gaarii miti waa hedduu naasa'ini dhiisii miidiyaa irra jirra ummata gurguddaa ani wallaahi ladhiim akka namni guddaani إذا أكرمت الكريم ملكته وجه نما قد يو كبجة إنجفت جا نما تكايو كبجة مو ما ترسي بها جان كنافو أني أما أمتك أنا مال سيدي بسوف في مالي أمتنا من كبجني كنا كبجو سني بيجي قصتا كنا كبجني كنا في مالي سلادو فو أكا كبجة كياتي في أكا نموت قرقودا كبجو أكا أف كبجو من عرف قدره وعرف ربه وجه نمني لكي وفين بين ربي نبيه نمني لكي وفين بيك مو ربي سابيك أني لكي كيا بيك نئيسي إيسو أبا إنا ناسو سيسيني مجأيوني هذا مناكي يامتي دائما كي يفيتنا كنتو كنا أني بيا أمبل جرا لك أبام بربادي رانا فودون دند هاتي هذا كي يفيرا بودا چون دند سني أجي سر راومان كبو دائما كي يهو ينجو ملك ديت إن إرقا دوراري اللي إرقا جر سني أجي warri arra miidiyaa irra deemtanii waan akkana haasoftan isiniifuu amaanaa dubartiin salaan dubartii kabaja hin qabne dubartii naamusa hin qabne hin fuudhina wallaahi tumma wallaahi hin fuudhina duutanii qabrii akkanatti galuu wayya dubartii adaba hin qabne isaa mina isa خلاص السلام عليكم ماكي السلام عليكم أبو زر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قيفتني يا دبنو دبدا واتو أفهم مقابل اللي دبتو بارك الله فيكم أيه الفارج جزاك الله خيرا مجايوة يلا دبت باليوتي تدراتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني لما ولو ليه وري أسجل ديمتني درسا جدا والله وبالله وتالله المحما ربي دقدك يتباسا قدتاي نقر كواجو قدتاء إيسا وانا كنا إلا سلطان توابل ليس يوكا مجايوة نوابل ليس مالي درسا وانبل ليس نياجرا سبب درسا دابي يكون يقمو جرا والله وبالله وتالله دجيتنا ربي جرانا أدبت تقولي قطا إيسا سري متي درسا كسي ماروك سبحان الله العظيم إيسا وانا كسي تدراتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني لما ولو ليو ستي دفه يو لمان كيسا توقيتش ستي دفه إيغا ستي بوهي سنيهم مرتسين جدا سببني إيسا حتى تسمع كلام الآخر حاجة نميتشا كان اللي انترفيو جو تتي نميتشا توقوهم مرتسين جدا شاكاسا هاسوفني دبين دبي فيدا
يا جرنا سلطان واحد دودك فتيدي ما يا باليو وانا تقوبان قبل وان إرسافي نيتي الله تبيك الله قد إرسافي نيتي قفت بيك ندبرتي حادتين إلمتين نوتات ليساتي وان هرد هذا الراقد بوته ربك وإتئوم قوتون صدرك هادما نبرتك أبدي قوتون دبرتي عالمك أنا قوتون إسي وان هاتي تين أمين تيتنا الألتك أبدي دبرتين هرد الألتك انت اللي هرد الألتك أبدي قرولا يا جرنا بك صلاة نيمانا كيسا هنجرت باليو يوسيتات جارسا إنسالا نتهنيرونتا ماكي يوسيتات جارسا إنسالا نتهنيرونتا ثوني أجتي آيات سيقال ما دبين شريعة ربي نمني صلاة رسول ربي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين الكافر الصلاة الصلاة صلاة يا جرن وصومهم فين جنوا اللي صلاة بك صلاتنا انتم مالات اللبن سرت إفراء يبوكم صلاة باتي سلطان وان براسة وبچوك أو مليسان سوبچون قبدو على كل حال انتي إنعي بسنين ملي وان إسين قوتي جرى يوكا وان نقوتي جرى إسين اللي وان هندني مني إن اللي وان هندني مني كناف وان قوتن كيسا وان كان جرى لما والفدني يوفدو اللي باتن وان نسان جدو جراجرو إيقا طلاقاتي المانسانيتي إيقا طلاقاتي المسانيتي المسان مصروفو دركما قبابان دركما قبابان تيفين مسانا مصروفو أمو كالشو كدالاما نمني ولتن دوفني دقايا بسمارا كالشو ديبا توكوتي نمني ولتن دوفني نمني والفورا ولتن هيروما إيقا سيادان با ndage sanemi ega si adamba kuni sabiqa da wa rabbin jiddu jaraka ay haga no qofa walinjira tanjed ana fi ziga bitta satru namni kun nama turin adin ufata adida sultan wa nama turin into bini rabbi sadadati ziga binna qachana amma la la ma jiddu ustad kulle sitani na madrale presina haka dubba yo abba dubbi sirnati debini tirni ada amma isin tore sanna ma wal biraka bakana la isin tore sanni amma Ustad Maji isi kulle sitani